Akkam jirtu hordoftoota Yookoo Tube. Kun Yookoo Tube irratti yeroo hundumaa qophaa'ee kan isiniif dhiyaatu odeeffannoo waa'ee fayyaa garaa garaati. Har'a kan isin wajjin ilaallu keessumattiyyuu warra dhiiraa irratti kan xiyyeeffate yoo ta'u, rakkoo waa'ee walqunnamtii saalaa irratti nama mudatu yookaan immoo walqunnamtii saalaa gochuu dadhabuu, walqunnamtii saalaaf qophaa'uu dadhabuu wanta jedhamu sexual dysfunction afaan Ingiliffaatiin jedhamu sana wajjin ilaalla. Akkamitti nama mudata, rakkoo akkamitti nama mudata, maaltu namatti fidasa jedhuu fi akkasumas yoo akkamitti yaalamuu danda'a jedhu. Keessumatti dhiirota irratti kan dhufu rakkoon walqunnamtii saalaa gochuu dadhabuu kuni bakka sadiitti ramee ilaalamuu ni danda'ama. Inni jalqabaa ejaculation yookaan immoo rakkoo sanyiin dhiiraa qaama keessaa ba'ee bakkeetti ba'uu bakkeetti dhangala'uu dadhabuu wajjin wal qabatee kan jiru yoo ta'u, inni lammaffaan qaamni saalaa dhiiraa kuni ka'uu dadhabuu yookaan immoo ergi ka'ee booda daqiiqaa xinnoo booda deebi'ee dadhabee laafuu kan jedhudha. Inni sadaffaan siruma isaayyuu fedhii walqunnamtii saalaaf qabaachuu dhabuu isa jedhudha jechuudha. Kanaafuu rakkoon walqunnamtii saalaa dhiirota irra ga'uu danda'u walumaa galatti kana sadan keessatti hammatamuu danda'a. Kana egaa tokko tokkoon ilaalla. Kanaaf inni jalqaba rakkoo ejaculation yookaan immoo sanyii qaama dhiiraa keessaa ba'uu bakkeetti dhangala'uu dadhabuu kanadha. Isaanis gosa adda addaatu jira. Inni jalqaba premature ejaculation kan jedhamu dafee dhangala'uu jechuudha. Dhiirri kuni yeroo reefuma erga walqunnamtii saalaa kana jalqabee booda otoon turiinii dafee akka climax irra dafee fedhii isaa fixee achumaan dhangalaasuu jechuudha. Kuni premature ejaculation jedhama. Dafee yeroo malee dhangala'uudha. Kanaaf keessumaa walqunnamtii saalaa naturally akka uumamaatti godhamu yoo ilaalle yookaan otoo qaama dubartii sana keessan seeniin yookaan immoo akkuma seeneen yoo qaamni dhiiraa keessaa spermiin kun dhangala'ee premature ejaculation jedhama. Inni lammaffaan immoo walumaa galattiyyuu rakkoon ejaculation kana irra gahuu dadhabuu yookaan ciruma irra gahuu dadhabuu yookaan immoo baay'ee turuu otoo qaama spermii kana dhangalaasiin baay'ee turuu yookaan immoo cirumayyuu otoo dhangalaasiin hafuu jechuudha. Inhibited or delayed jedhama inni kuni. Inni sadaffaan rakkoon ejaculation yookaan dhangalaasuu kun kan nama mudatu silaa inni cidhaan keessaa ba'ee qaama dhiiraa keessa darbee karaa ujummoo fincaanii bakkeetti dhangala'u ture gara duubaatti deebi'uudhaan rakkoo fayyaa adda addaaraan kan ka'e gara afuuffee fincaaniitti spermiin kun yeroo deebi'u retrograde ejaculation jedhama. Silaa inni gara fuulduraatti ba'ee karaa fiixee qaama saalaa dhiira kanaa bakkeetti ba'u ture gara dudduubaatti deebi'uudhaan afuuffee fincaaniitti yoo nam'e retrograde ejaculation jedhama jechuudha. Inni ittaanee jiru maaltu fida rakkoo ejaculation kana yoo jenne rakkoo ejaculation kana qofaamatti maaltu namatti fida yoo jenne jalqaba isa premature ejaculation yeroo hin ga'in dafanii of keessaa dhangalaasuu jedhu yoo ilaalle wantoota baay'eetu namatti fiduu danda'a. Baay'een isaanii warri kanarraa rakkatan rakkoo anxiety yookaan rakkoo sodaa wayii of keessaa qabu. Keessumaa yeroo walqunnamtii saalaa godhan kana wanti ta'e waan isaan of keessaa sodaatan yoo jiraate stressii wayii yoo qabaatanii lafa hojiitti wanti isaan mudate ta'uu danda'a. Nama wajjin wal lolanii ta'uu danda'a. Wanti isaan doorsisu jiraachuu danda'a. Ala tokko tokkommoo sammuumti namaa dhukkubsate psychologically namni otoo physically wanti sodaatamu hin jiraatiin akkasumatti sammuu isaa keessatti sodaan wayiitti uumamuu danda'a. Inni kunis rakkoo akkasii namatti fiduu danda'a. Depression kan jedhamu. Depression gadi bu'u feelingii namaa baay'ee namni otooma wanta kana jedhamu hin qabaatiin yeroo hundumaa keessi isaa gadda wayii keessa jiraata yoo ta'e wanta silaa explain godhamuu hin dandeenye gadduma wayii keessa jiraata yoo ta'e depressed ta'eera jedhama. Sunis rakkoo premature ejaculation kanaaf nama saaxiluu danda'a. Inni kan biraan rakkoo kana dura
walqunnamtii saalaa wajjin wal qabatee isaan mudate yoo jiraate innis akkuma kana yeroo mareefuu qaama saalaa dubartii keessa gashanii gadi naquu danda'u jechuudha. Kan biraan kan kana fiduu danda'u akkasumatti low self confidence kan jedhamu ilaalchi ofiif qaban baay'ee gadi bu'aa ta'u keessumaa nama sana wajjin compare nama wajjin walqunnamtii godhan sana wajjin of bukkee qabanii ilaalanii yeroo nama kan biraas of bira qabanii ilaalanii ani sanaa gadi ani kana gochuu hin danda'u ani performii gochuu hin danda'u jedhee namni low self esteem qabu namni confidence isaa gadi bu'aa ta'e akkuma kana rakkoo kanaaf saaxilamuu danda'a. Inni kan biraan haadha manaas haa ta'u hiriyaa wajjin walqunnamtii godhan kana gidduu rakkoon yoo jiraate fakkeenyaaf wal lolanii wanti isaan irratti wal lolan kuni irratti haasa'amee inni qabne yoo ta'e walitti haasa'an yookaan ifatti haasa'anii rakkoo isaan gidduu jiru furmaatatti hin goone taanaan emotionally baay'ee ol ka'aa ta'a waan ta'eef akkuma reefuu walqunnamtiin sun jalqabameeni spermiin sun gannamuu danda'a jechuudha. Egaan hordoftoota Yookoo Tube waan dhaggeeffataa jirtaniif galata guddaa qabdu. Ammas odeeffannoon kun akkuma itti fufeetti jira. Barumsas argataa jirtu jedhee namana. Ittuma fufnee ammas hin ilaalla. Kan biraan rakkoo ejaculation kan fidan keessaa kanneen biraanii qorichoota adda addaati. Qorichoota keessumaa depression isa sila jenne antidepressantii kan jedhamanii rakkoo namni rakkoo tokko malee sammuu masaa keessatti dhibee uumameenii yookaan immoo sababa wanti tokko mudateeni yeroo dheeraadhaaf sammuu isaa keessatti gaddaan kan dabarsu yoo ta'e namni sun depressed ta'eera jedhamuu danda'a. Nama sana wanta akkasii kuni hakiimota fayyaa sirna fayyaa sammuu hojjetan irratti biratti yaalama. Kanaaf qoricha qabachuudha. Qoricha sana namoonni fudhatanii sirni ejaculation isaanii sirni spermii bakkeetti baasuu isaanii kun ammas jeeqamuu danda'a jechuudha. Kanaaf namoonni akkasii rakkoo kanaaf saaxilamoodha namoonni qoricha akkasii fudhatanii. Inni kan biraan nerviin dugda keenya kana duuba spinal cord keenya irraa ka'ee deemu qaama saalaa kana akka inni hojjetu waan gargaaruuf akkasuma miidhaan nervii dugda keenya keessa jiru kanarra yoo ga'eera ta'e akkasumallee rakkoon ejaculation kun mudachuu danda'a jechuudha. Namoonni fayyaa yeroo dheeraa rakkoo fayyaa yeroo dheeraa qaban immoo namoonni qoricha adda addaa jiranii namoonni alkoolii fudhatanii namoonni kana dura opereeshinii ta'anii jiran keessumaa opereeshinii gara qaama saalaa kana prostate fa'aa kan opereeshinii godhatanii yoo jiraatanii inhibited yookaan ciruma ejaculate gochuu hin danda'anii yookaan immoo ejaculation sana bira ga'uudhaaf baay'ee turanii jechuun yeroo dheeraa erga walqunnamticha gochaa turaniiti ejaculation sana irra ga'u jechuudha. Retrograde ejaculation isa jedhamu isa gara dudduubaatti deebi'uudhaani dhaqee mataa sila dhufee karaa fuulduraan dhangala'u ture dhaqee afuufee fincaanitti isa deebi'u jenne immoo kan namatti fiduu danda'u baay'ee kan inni koomanii ta'e kan inni argamu namoota dhibee sukkaaraa dhukkubsatan irrattidha yookaan immoo sababa kamiinuu narviin isaanii kan miidhame akkuma kana rakkoo retrograde ejaculation kanaaf saaxilamuu danda'u jechuudha. Qorichoonni tokko tokkos dhibee kana kan fidan jiru. Opereeshiniin akkuma sila jenne prostateedhaaf godhamu yookaan immoo naannoo afuuffee fincaaniitti opereeshiniin godhamu akkuma kana retrograde yookaan ejaculation isa gara dudduubaatti deebi'ee afuuffee fincaaniitti namu sanaaf nama saaxila jechuudha. Inni lammaffaan rakkoo walqunnamtii saalaa dhiirota mudatu immoo erectile dysfunctionidha. Akka nama sila jennetti rakkoo qaamni dhiiraa sun ka'uu dadhabu yookaan immoo ergi ka'ee booddee ka'ee turuu dadhabu. Amma walqunnamtii saalaa sun godhamee orgaazimii irra ga'amee spermiin sun keessaa dhangala'utti otoo hin eegiin dafee deebi'ee yoo laafee erectile dysfunction qaba namni kun jedhama. Kanaaf yookaan ka'uu madiduudha yookaan immoo ergi ka'ee booda dhaabbatee turuu dadhabuu isaati jechuudha. Keessumaa rakkoo walqunnamtii saalaa dhiirota mudatu keessaa erectile dysfunctioniin kuni baay'ee yeroo namoota baay'ee mudatudha. Qorannoon akka mul'isutti
namoota umuriin isaanii waggaa 40 ol ta'e irratti gara naannoo parsantii 50 kan ta'u haaf jechuun walakkaan dhiirotaa dhibee rakkoo kana isaan mudataa jechuudha. Umuriin isaanii waggaa 40 ergi darbee booda qorannoon kun biyya Ameerikaatti kan godhamedha. Kanaaf namni waggaa 40 ol ta'e carraan isa kana mudachuusaa baay'ee ol ka'aadha jechuudha. Maaltu fida jennee yoo ilaalle keessumaa erectile dysfunction kana maaltu namatti fidata jedhu yoo ilaalle inni jalqabaa rakkoowwan hidda dhiigaa irratti mudatanidha. Rakkoowwan hiddi dhiigaa akka jabaatan godhan jiru. Atherosclerosis fa'aa warri jedhamanii hiddi dhiigaa gara qaama saalaatti dhiiga geessu yookaan immoo gara qaama saalaarraa dhiiga deebisu garmalee furdachuu fi jajjabaachuu isaarraan kan ka'e akka inni sirriitti yeroo ka'uu barbaachisu yeroo fedhiin itti dhufee namni suni qaamni isaa ka'uu barbaadu hidda dhiigaa sanaan sirriitti waan hin finnee fi dhiiga argatee ka'uu hin danda'u jechuudha. Inni lammaffaan rakkoo narvii irratti ga'eedha. Akkuma ejaculatory problemii rakkoo narvii irratti ga'e akkuma kana akka qaamni dhiiraa kun ka'ee hin dhaabbanne godha. Inni sadaffaan akkuma isa rakkoo kana isa kamirrayyuu jiru stresiin yookaan dhiphinni haala kamiinuu jiru bakka hojiitti ta'uu danda'a, walitti dhufeenya namoota wajjin qabaniin ta'uu danda'a, ikonomikaalii ta'uu danda'a. Karaa kamiinuu dhiphinni wayii yoo namarra jiraate yaaddoon wayii yoo namarra jiraate rakkoo akkasii akka nama mudatu gochuu danda'a. Nama paartinarii yookaan immoo haadha manaa yookaan hiriyyaa wajjin jiraatan sana gidduus rakkoon yoo jiraate yoo lola qabaatanii yoo wanti wal shakkan jiraate akkuma kana qaamni dhiiraa ka'uu diduu danda'a. Depresshiniin ammallee isa dhibee kanas ni fida. Depreshinii jechuun akkuma sileenne rakkoo qaamni sammuun namaa gadda keessa jiraatu yeroo baay'eedhaaf gadda keessatti argamu. Akka kana innis erectile dysfunction kana fida. Yoommoo walqunnamtii saalaa kana gochuu hin danda'u laata yookaan inni godhu kuni standardii miti yookaan akka namoonni baay'een jaallatan miti laata ani walqunnamtii saalaa isa gaarii isaa gochuu hin danda'u laata jedhee namni yaadda'u qaamni saalaa isaa ka'uu fiduu danda'a. Inni kan biraan miidhaan qaama saalaa kanarra ga'ee beeka yoo ta'e haala kamiinuu miidhaan qaama saalaa kanarratti ga'ee beeka yoo ta'e erectile dysfunction fiduu danda'a. Dhukkuboonni yeroo dheeraadhaaf dhukkubsataman kan akka dhibee sukkaaraa, dhibee dhiibbaa dhiigaa ammas erectile dysfunctionidhaaf nama saaxilu sababa narvii miidhaniin sababa hidda dhiigaa miidhanii fi ammas dhibee kanaaf nama saaxilu jechuudha. Warreen kan biraan amaleeffannoota gaarii hin taane kan akka sigaaraa xuuxuu, alkoolii dhuguu, nyaatumallee garmalee nyaachuu fi sochii qaamaa gochuu dhiisuun erectile dysfunction kanaaf nama saaxila. Egaan hordoftoota Yookoo Tube waan nu dhaggeeffataa jirtaniif ammas galata qabdu. Yookoo Tubein Yookoo Doctor-7024 subscribe godhaa, like, share godhaa, namootaafis walii keessaniif share godhaa, hiriyoonni keessanis odeeffannoo kana akka argatan godhaa. Amma gara xumuraatti finneerraa inni sadaffaan rakkoon walqunnamtii saalaa dhiirota mudachuu danda'u low libido yookaan reduced sexual desire jedhama. Kuni walqunnamtii saalaa gochuudhumaa fi fedhii dhabu. Namni uumamaanii namni ergi umuriinsaa adulthood irra ga'e ergi umurii ga'eessaa irra ga'e uumamumaan walqunnamtii saalaa gochuudhaaf fedhii ni qabaata. Garuu rakkoon yeroo nama mudatu fedhiin kun hin badaa jechuudha. Kanaaf inni sadaffaan dhiirota mudachuu danda'u fedhiima sana dhabuudha. Wanta kanatti kan aanee jiru kan namatti fidu inni jalqabaa hormooniin testosteronii jedhamu kan dhiirota keessatti argamu jira. Hormooniin testosteronii jedhamu kuni hammi isaa qaama keessaa yeroo inni xiqqaatu namni
fedhii wal quunnamtii saalaa gochuu sanaa dhaba. Sababni isaa testosteroonii kanatu warra dhiiraa keessatti akka isaanii wal quunnamtii saalaaf fedha godhatan gargaara. Spermiin akka oomishamullee ni gargaara. Akkasuma qaama keenya keessatti wantoota adda addaallee ni gargaara. Maashaan qaama keenya akka sirriitti hojjetu, mataan rifeensi mataa lafeenillee akka fayyaa ta'u kan gargaarudha. Hormooniin kun miidhamuunsaa akka namni rakkoo wal quunnamtii saalaaf saaxilamus ni godha. Akkasuma testosterooniin kun qaama keenya keessatti waan baay'eef nu gargaara. Inni kan biraan muudii yookaan immoo wanta nutti dhaga'amu, gammachuuf yookaan gadda nutti dhaga'amu kan monitor godhudha. Rakkoo maaltu namatti fiduu danda'a? Testosterooniin kun hormoonichi dhibamuunsaa tokko ta'eetu jiru. Wantoonni kan biraan fedhii wal quunnamtii saalaaf namni qabu nama irraa balleessuu danda'an kan biraan maalin yeroo jenne akkuma rakkoo warra kana dura laalle lamaanii depresshiniin yookaan immoo fiilingiin gaddaa namatti dhaga'amu, akkasumatti wanti nutti dhaga'amu yeroo baay'ee innis kanaaf nama saaxilaa. Anxiety yookaan immoo rakkoon sodaan sammuu namaa keessatti namatti dhufu otoo homtuu lafa hin jiraatiin yookaan immoo wanti ta'e lafa jiraate garuu haala noormaalii hin taaneen wanta sana baay'isnee sodaachuun akka nuni fedhii wal quunnamtii saalaaf hin qabaanne gochuu danda'a. Akkuma kana walitti dhufeenyi namoota sana lamaan gidduu jiru, haadha manaaf abbaa manaas ta'anii hiriyoota lamaanis ta'anii walitti dhufeenyi lamaan isaanii gidduu jiru rakkoon yoo jiraate akkuma kana namni sun akka wal quunnamtii saalaaf fedhii hin qabaanne ni godha. Dhukkuboonni akka dhiibbaa dhiigaa fi dhukkuba sukkaaraa dabalatee immoo qorichoonni akka antidipireeshinii sanaaf qorichoonni fudhatamanii ammas namni akka fedhii wal quunnamtii saalaaf hin qabaanne gochuu ni danda'a dabalataan jechuudha. Kanaaf namni rakkoon kun irratti argame akkamitti mana yaalaa yoo dhaqee maaliin beekamuu danda'a? Mana yaalaa dhaqaa hakiima isaatti himataa, garuu maaliin baruu dandeenya? Keessumaa rakkoon ilaalamuu qabu isa kam yoo jenne inni jalqabaa namni sun testosterooniin dhiiga isaa keessa jiru normaaliidha moo normaalii miti, gadi bu'aadha moo isa jedhu safaramuu qaba. Dhiigni sukkaarri qaama isaanii keessa jiru akkuma kana safarama dhiiga isaanii irraa. Akkuma kanallee kolesterooliin qaama nama sana keessa jiru dhiiga isaanii irraa fuudhamee safarama. Dhiibbaan dhiigaa isaanii meeshaa dhiibbaa dhiigaa safaruun safarama. Achi booda hakiimiin nama kana ilaalee qaama isaanii keessumaa umuriin isaanii waggaa 40 fi isaa ol kan darban yoo ta'anii piroosteetii kan jedhamu normaalii kan xannachi naannoo qaama saalaa dhiirotaa keessa jira. Inni umuriin akka dabalaa deemuuni guddataa deema. Yeroo guddataa deemu rakkoo fiduu danda'a. Kanaaf isa guddateera moo guddanneeranii piroosteetii sana ilaaluudha. Inni kan biraan nuni mirmaraa goonu qaama saalaa nama sanaa fi cidhaan nama sanaa ijumaan ilaaluu, harkaan qaqqabanii ilaaluu, akkasuma yoo barbaachisaa ta'e altiraasaawundiidhaan illee ilaaluu barbaachisuu danda'a. Namni sexual dysfunctioniin kun irra ga'e, rakkoon wal quunnamtii saalaa gochuu kun irra ga'e akkamitti yaalamuu danda'a isa jedhu ilaaluudhaa fi qorichoonni gargaaran jiru. Namoonni qoricha kana namoonni baay'een ni fayyadamu. Qoricha akka sildenaafiil jedhamanii vaayagiraan qoricha baay'ee beekamaadha. Namoota baay'eedhaaf ni kennamu, baay'ees gargaaru. Inni kan biraan hormooniidha. Hormooniin keessumaa namoota testosterooniin isaanii baay'ee gadi bu'aa ta'ee fi hormoonii testosteroonii kana kennuudhaan akka isaan rakkoo kanarraa furmaata argatan gochuu ni danda'ama. Inni baay'ee guddaa qabatu, harka baay'ee guddaa qabatu garuu yaala saayikooloojikaal teeraapii yookaan yaala sammuuti. Yaalli sammuu kun akkuma sila baay'ee salaalaa turre dhibeen kun baay'eensaa waa'ee sammuu, fayyaa sammuu wajjin wal qabata yookaan immoo yaaddoo, sodaa, dhiphina jireenya keenya keessa jiru nama wajjin walii galtee dhabuu yookaan namuma haadha manaa sana wajjin walii galtee dhabuu wajjin waan wal qabatuu fi rakkoo sana furuu irratti xiyyeeffannee yoo jenne ammas bu'aa gaarii argamsiisuu ni danda'ama jechuudha. Inni dhumaa baay'ee illee hin hojjetamne garuu dhuma filannoon dhumaa kan jiru
keessumaa warra qaamni isaanii dhaabbachuu didee fi vacuum device kan jedhamu wayii jira akka qaamni saalaa sirriitti dhaabbachuu danda'u kan gargaaru. Hunduma isaarraa immoo yoo abdii kutatame qaama saalaa kanallee nama kan biraarraa nama biraatti dabarsuun yookaan impilaantii gochuun filannoo kan biraadha jechuudha. Egaan hordoftoota Yookoo Doctor-7024 kan ammaatti ilaalleerraa barumsa gaarii akka argattan abdiin qaba. Walumaa galatti wanti ammaatti ilaallu walqunnamtii saalaa keessumaa gaa'ila keessatti yoo ta'e baay'ee barbaachisaadha. Keessumatti immoo walitti dhufeenya haadha manaaf abbaa manaa gidduu jiru jabeessuudhaaf walqunnamtiin saalaa baay'ee barbaachisaadha. Garuu inni baay'ee barbaachisaa ta'e kuni rakkoon immoo mudachuu danda'a. Namni akkuma ergi wal fuudhee too nagaan jiraatu onneensaa, sombisaa, mataansaa dhukkubsachuu danda'u. Rakkoon kunis akka dhukkuba tokkotti mudachuu danda'a. Yeroo dhibeen kun nama mudatu inni jalqaba yaala barbaaduudha. Ogeessa bira dhaqanii yaala barbaaduudha. Inni lammaffaa yaaluma kana irratti illee gargaarsi ogeessi godhu irraa bu'aa gaarii akka argatanii fi paartinariin yookaan immoo namni gaa'ela keessa wajjin jiru sun haadhi manaa nama kana baay'ee hubachuun gargaarsa yaala ogeessi fayyaa kennuu irratti illee isheen keessatti argamtee gargaarsa gochuun hubachuun baay'ee barbaachisaadha. Akkuma dhibeen kamiyyuu yaala qabu isa kanas yaalaaf dhaquudha malee kanan dubbannu kanan kaasnu jedhanii akkuma inni duuchametti gadi baasanii iccitii keenyan dubbannu hakimii sin naqnu jedhanii wal hiikuudhaaf deemuurra gara wal hiikuutti deemuurra yaala fayyaa bira dhaqanii yaala jiru filannoo jiru ilaalanii formaatatti barbaaduun baay'ee barbaachisaadha. Waa'ee fayyaa kamiifuu egaa dhibeewwan akkasii dabalatee waa'ee fayyaa kamiifiyyuu 7024 irratti yoo bilbiltan hakimoonni keessanii isin mariisisuudhaaf isin gorsuudhaaf akkasumallee wanta bilbilaan yaalamuu danda'u isin yaaluudhaaf yeroo hundumaa qophaa'anii isin eegu 7024 irratti bilbilaa. Yookoo Doctor-7024 kana immoo subscribe godhaa yerootti immoo akka isin gahuu fi viidiyoo adda addaa akkuma kana odeeffannoon fayyaa kamii akka isin gahuuf subscribe godhaa, share godhaa, like godhaa nu deeggaraa isiniin jenna. Har'a waa'ee rakkoo walqunnamtii saalaa dhiirota mudatu irratti ilaalleerra. Viidiyoo itti aanutti dubartoota kan mudatu kan akkamiiti yaala akkamiitu immoo jira isa jedhu wajjin ilaallaa. Ammasitti nagaatti.